alaabaan keenya akka bakka nu argatu lafarrattis addunyattis akka nu beekamu. Ishee mootummaadha mootummaarraa addan baanu mootummaa jalatti iyyate mootummaa yeroo kana Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'e Oromoon alaabaan jiru sanarratti walii galaan jiru. Biyya kiyyaa Oromiyaa Itoophiyaan addan baatu Oromiyaadhaanii jedhee Oromiyaa immoo fottosee bakka lamatti alaabaa kennee fi beekamtii mataasiin kennu Oromiyaallee of dandeessee akkasiin maqaan Itoophiyaa jedhamtu kuni yoo Oromoo walii galee Oromiyaa gara Itoophiyaa jedhamtu kuni yoo Oromoo walii afaan federaalaa afaan Oromoo godhee afaan federaalaa afaan Oromoo godhee Oromiyaa beekamtii argachiiseen isinii wajji yoo na gargaartan biyya keenya iftoominaan abbaa taanee mootii addunyaa irratti beekamnee ittiin jiraannaa jedhaara mootummaa yeroo ammaa. Isin immoo kana kaaftanii waa'ee alaabaa yoo kaaftanii Oromiyaatti fottosina jettan isiniin kennuu jedha mootummaan. Gaafa isiniin kennuu jedhe gaaffii afaan nagaa gaafattanii gaaffiin keessan gara afaan qawweetti darbamoo gaaffiin keessan achuma irratti hafamoo qabsa. Laa gara afaan qawweetti nuti faallaa mootummaa obboleessi keenya ammaa kun dubbii kana siyaasatti harkise. Gara siyaasatti nan fidini nuti. Mootummaa kanaa yookaan Oromoo caalaa rakkise Oromoo. Nuti nagaya barbaanna. Sabummaa fi gandummaa wal qoonnee waliin finnu akka dargaggeessa tokkootti hin dalaganna. Hin hojjennu. Diinagdeedhaan dorgomnee lafumaa fi qabeenya lafa Oromoon dhabde sanuu diinagdeen horannee dalagannee humna dargaggummaa keenya kanatti fayyadamnee deebinee lafuma irraa diinni kaleessa diinagdeen irraa amma Finfinneen keenya jennaani. Finfinneedhuma keessaa yoo waan qabaatin ani kiyyaan maal naa godha. Nagaatiin hojjedhee dalagadhee. Achi guddisime yaadaan qaba. Addaatiin qaba. Achi guddisime. Osoo saba tokko walitti bu'in horadhee irratti deebi'ee Finfinneedhuma keessattuu jiraadhadha. Kaayyoon san jechaadha. Nuti. Wal qabanyuu. Saya guutuu akka mootiin akka baddaa dhiifama. Hundi keessan yaa dura gaaffiin qaba. Yaada kee ibsachuu wayii uggura qaba mana kana keessatti. Kun qabu ibsadhu yaada kee. Kun qabu itti boobsi. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa. Alaabaa tana likkittiin akkaataa ka'umsa seetii fi waan irraa kaatee fi hundeeffama diisaayina iseetii hunda lafa isinii kaa'uu barbaada. Alaabaan tunis alaabaa eenyu akka taateen isinii ibsuu barbaada. Hanga yaada kiyya xumuradhutti akkanatti aarree akkanatti jarjarreen isinitti dhaammadha. Alaabaan tun alaabaa 3D jetti. 3D jechuun dagaa jechuudha. Hiikaan isii sadeen dagaa jechuudha. Sadeen dagaa jechuun hortee ilmaan Oromoo kan baha Oromiyaa tanarra jiraatu noolee jaarsoo fi huumee jechuudha. Alaabaan tun 3D jetti obboleewwan kiyya qaalii fi gaarii. Tokkoffaa hiika alaabaa kanaa tokko tokkottiin isinii hima. Bakka sanitti galchuun gaabbileessa kiyya laalama dhiifama. Dhiifama waan takkatanii si gaafadduutu jiran dhaggeeffaddu. Nuti ilmaan yaani warreen ammaan tana alaabaa tana qabannee harkaa qabnu tokko jenneeti malee ilmaan gosa ilmaan minxoo jenneeti obboleessa kiyya waan akkana alaabaa teenyallee lafa kaayama booda nuti waan akkana diddaadhaa si galle. Asumatti Isa kana alaabaa teenyallee lafa nuu kaayi nuti fakkaatti jala ganas jala deemnaa sinji alaabaa teenyallee lafa nuu kaayi. Warroota alaabaa tana obseenaa obsi dhiifaman na obfalcha gudgaafin isin dhiifaman isin gaafadhe gudureetu. Na obfalchi na fitacheesi dhiifama hammanya na fudhatana. Aina alaabaa tanaa irran bareeda irraa isa tokko. Waan akkanaan dhageenyu obboleessa kiyya nuti tana tadiitu jirru. Aya obsi. Ayyee qo'aan tokko barbaannu tokko carraanaaf kenna. Obse takkaa carraa naa kennime. Okay, ayyee carraa walii kan naa kalaas moot godhadha. Obboleessa kiyya ani waa si gaafa ati eenyuun bakka buutee dubbachuu barbaadda? Jettee. Atoomi. Ati inni ayyee ana na waan dura ofii kennu ibsi kaa. Gaaffii kee duratti ofii kennu amma eenyuun akka taate nu ibsi. Ijoolleen teenya tuni Moronoo keessatti illee xiqqoo amala Oromummaa qabdii nama dhaggeeffattu obsan qabdu nama raanfitachiiftu amala Oromummaatti hafe jeetiin obsee beeyta afra dhiisee beekaati beeyte. Ayyee nama tolchaa
obsaa fi kabajaan yeroo Ani abala baluu jedhama. Ana bala baluu jedhama ekee dubbata miti ree fakkeenyaaf nama tokko wajjin gaafa wal baru nam tokko ani maqaan kiyya bala baluu jedhama. Rakkoon qabu ani jajjabee ilma jajjabee naala maqaan kiyya jajjabee ilma jahan jaarsoo jedhama. Ibsa jennu alaabaa kanaan isin himuu barbaada. Alaabaan kun tara kun nullee beena hiika alaabaa keenyaa hin beekna sii gale nullee hiika alaabaa keenyaa wanta beennuuf kan isin gaafa barbaade Oromoo bakka alaabaan deemtee jaanta gaaggalu deemti. nuti hin beekna hiika alaabaa keenyaa hin beekna bar nuti hundeeffate wanta ta'eef irratti walii gallee keessattuu kan isin gaafa barbaade maal dhabeetta ati Oromoo bakka buuteeti moo lammii keenya bakka buuteeti. Wayye ni daga carraa. Ayyee qoyqa. Innoo akka alaabaa kanan kaasnee goona. Yeroo tokko qofa carraan alaa dhaame dhiifama narraa ta'a. Tokko ani gaafa saba kana argee kara saba kanaa dhufee sabboontota sabaa kan Oromoo biraa tokkummaa sabummaa dhabanii kan Oromummaan isaanii isaan gubee Oromoon walajjiisuun Oromoon Oromoo miidhuun Oromoo caalaa Oromoo diina walitti ta'uun isaan gubee mucaan sun sababa ta'ee faajjii kana fidee jalatti hiriiran jedhee amana. Akkasii miti ani akka nama saba kanatti amanee dhufe kana jedheen amane. Kanaan bira hiika biraa qaba yaa saba. Hiika biraan qabu. Nuti gidduu jirra bar na dhaggeeffadhaa mee gisee nuti waan gandummaa jaamu manni fuudhee dagalchee dagarra nafran qalloo balaa yoo oofu jira nuti waan akkana jiddaadha deemu jira nuti alaabaa teenyaa lafa nuukaa qaba jala deemuu qabna isaa. Hin qabu. Maal taateen sun wallahi billee. Ani akka baay'een uummata kana jaalladhe baay'ee uummata kana dinqisiifadhes waan onnee kiyya keessa jiru waan godhaniifanii magaalaa walakkaa taa'ee uummata Oromoo walakkaa taa'ee hooggansa Oromoo cinaa taa'ee poolisii Oromiyaa cinaa taa'ee ifaan ifatti dubbate. Maaliif saba Oromoo laphee kiyyaa fi onnee kiyya jireenya kiyyaa ol jaalladha jireenya kiyyaa ol. Namoonni nuti profaayilii irraa argitan kun namoota gurguddaa saba kanaati. Namni na keekus na jaalatus na jibbuus danda'a garuu immoo dhugaa keessa kiyya jiru har'a kan na aarse dhiigni Oromoo jibu akkamitti Oromootti dhagahamuu dhaban. Qabsaan Oromoo biraa kufu akkamitti dhagahamuu dhaban. Hanguma yoomitti nuti wal kuffisaa wal nyaachaa kan dalagatee biyya Oromaa deemus maqaa gosaa fi gandaatiin maqaa siyaasaatiin maqaa jaarmiyaatiin wal nyaata. Hanguma yoomititti Oromoon kun tokkummaa argata. Haceen osoo tokkummaa jedhee dheebotu nu biraa kufe. Ilmaan Oromoo irratti dhukaasu caalaa du'a filachuu naa wayya jedhee asirraa kufe. Du'a isaadhuma kuffise sanu nama isa kuffisee iyyuu hin beekne bara Oromoon nu tokko taanee guddinni keenya madda magaalaaf baadiyyaa keessatti kan duraan afaan keenya jirre har'a afaanii miti uffanni keenya hiika qabu akkamitti nu wal dhagahuu dhabnee ofumaa wal cabsine. Kalees diina miti kan nu cabse. Biyya kanarratti otoo akka barbaadde dalagdee biyya kanarratti karma biyya Oromaatitti investi ta'uu deemtu tokkummaa fi Oromoo nagaa dhabutu har'as dargaggoota Oromoo biyyaa godaansisee kaan qurxummii godhee kaan immoo mana Arabaatitti nama isan geenne jalatti fooqee fi gamoo garummaa jalatti gadi buutee ol baatee achi jala darbitee sanittuu gaafa galtee jettu waa tokkotti hin galtu. Jechuun ijoollee Arabaa cabsuufi miti gaafa jecha kana jedhu. Sababni kanaa tokkummaa dhabuufi kun gabrummaan godaanuufi har'a haadholomneen keenya Oromoo miti bara kanarra mana walirratti gubee wal fixaaru. Har'a bara Oromaa miti kan nu qalaaru. Har'a biyya Oromaatittis Arsimaa fi Baale jennee numatu wal fixa malee nama biraati miti. Kanatu nu gubee kana baanu. Hayyuun Oromoo akkamitti dhagahamuu dhabe. Hayyuun Oromoo kaleessa Taaddee Birruu Oromoo du'e. Har'a yoo Arsiidhaan kaatu mataa gaggara galchita. Waaqoo guutuu yoo kaatu mataan gaggara galchita. Uummata sabaaf jedhee hiree fi hiriyaa isaanii keessaa boollatti kufe. Garaa dheebuutiin adagaan beelaan dheebote kan kufe Oromoo jedheeti. Dhugaan jirtu isinitti himan. Namoonni as jala jiraatu. Manni warningi fitaa jira taaptaaf koppiidhaan nuti waan akkana sababa Oromoo ajjeesa gaafa naan jedhu pirojektii wayii keessatti lakki kanaa miti jedheen dhaabbadhee bu'u. Dhugaa dubbachuu fi nama san waggaa 3 dura dhiifama gaafadhu. Waggaa 6-7 waliin oonne dhiifama gaafadhee jechuudha. Mucaan amma falmaa jedhamu kun hin beekan mana sanii akka keessa yoo itti mee jechaadha.
harda gaafa oromoo ajjeesu argu sheemiin kana caalaa naqamen jiru sirna guddaa kan qabu kan falaasama qabu oromoo taa'ee gaaddisa jalatti kan ofii miti addunyaa kana urjii ta'ee himuu danda'u harda yeroo ofii isaatiin deebinee ofii keenya wal fidnutu nu gubee faajjii mucaan dhaabe kana jalatti dhufnee hiriirre tokko anarras akka nama tokkootti akka dargaggeessa seenaa tokkootti wanti ani irra dubbatu nuti maaliif sadarkaa kana geettanii jedhamee abbaan gadaa xiqqaattus guddattus nuti ijoollee abbaa gadaati ilmaan oromiyaati ilmaan oromoof gubatanii faajjii dhaabata sadarkaa hanganaa wannumti isan geessise jedhee har'a hayyummaan gadi bahee nu gaafanne hin jiru maal inni kun har'a kanuu jechuun tokkummaa dhabamuudha oromoo keessa kana faajjii kana erga dhaabamee hangana gadi fidame hayyuu itti eegna abbaa gadaa itti eegna saba of duubaa itti eegna hiika ittiin kenninu erga dhaabbannee saba jennee hundoofne isuma jalatti dhaabbannee hiikaa fi waan garaagaraa itti kennuu miti moroonoon saba tokkummaati saba jaalalaati saba garaagartummaa hin qabneen erga hundeessine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mana fodo taasisaa ofte mahaataatu rakkoon qabu. Assalamu alaikum. Duubatti eegganna. Ibini nuti dargaggoonni Oromoo Afrikaa dubbii mahaanitti qaba deebi. Sagaleen koon dhaga'ama. Fitattu yaada si fitattu muut gura duhaa tolseenti qaaliti. Daddu dabis. Sagaleen koo dhaga'ama ofse. Ni dhaga'ama ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Sagaleen koo jira? Ni dhaga'ama shabakaa keetu wallee. Kanaafi nuti gaafa Follow walitti ergaddaa asumaanuu follow wal taasisaa faamilii. waan baay'ee Oromiyaa keessaa qabna. Abbaa qabna, haadha qabna, lafee Oromummaan itti cabne qabna, kan barnoota itti dhabne qabna. Har'as kan kana nu godhee gubii Oromoo wal dhagahuu dhabuu fi Oromummaan tokkummaa dhabuu isaati malee saba kana jibbineeti miti. Lafa kana jibbineeti miti. Har'a osoo nu tokkummaa dhabnu asiin daangaan Oromiyaatitti diini nutti galuu deema. Osoo nu wal finnu kan biraa nu fixuu deemu. Kanaadha malee saba kaleessa wareegamtoonni itti wareegamanii abbaan keenya tiksee asiin ga'e kana ganuu keenya miti. Sinii galee kanaaf nuti abbammaan gadaa hayyoon numti Oromoo dhufanii Oromoon Oromummaa jalatti tokkoomuu dadhabe maqaa yoo haaromfatee jijjiirate gara tokkotti cinna jedhee dhufuu isaa eegnaa jechuudha. Lafa isaan gaafatanii haati lafti keenya Oromiyaadha hin beekama. Nuti wal fixuma Oromummaa keenyaa kanaan nuyyuu lafarraa wal fixnee wal balleessinee dachiidhuma Oromiyaa kanaa diinatu dhaalaan sodaa keenya ta'e. Kana sirriitti akka sabaatti qabachuu qaba. Har'a argitanii jirtan yeroo jajjabaa fi gootonni Oromoo mataa isaaniitti walitti baanii waldaan gaafa goonni kun ofii isaati wal fixe gaafa hayyuun kun ofii isaati wal fixe Oromummaan kun duwwaa ta'aa deema. Har'a nullee kan biyya Oromaa jirrus kanaayyuu wal finne kanuma hayyuu keenyarraa dhaallee deemne balaan kun kasaaraa hamarra nu buusadha. Kana jibbiin kun laaftu ijoolleen citte akkas taate saba haarawaa fidde keesharraa walitti obboleessoo xiqqeessitee ilaaluun qabdu. Xiqqeessitee ilaaluun qabdu hiika guddaadha. Dubbiin nama lamarraa ka'ee hanga miileenara ga'aa beeki. Kana inni guddaan nagaa dhabuu keenya. Inni guddaan tokkummaa Oromoo dhabamuu keenya. Inni guddaan immoo dhiigni ilma Oromoo wayita Oromoon jiiksu laaluu dadhabneeti. Kanatu kana nu fide waan ta'eef nuti dargaggeessa ifaaf bilisatti nagaan bahee dalagatu barbaadu. Dargaggeessa jaalala barbaadu. Dargaggeessa nama tokkos dhiibuun kaayuu keenya miti. Abbaan fedhe nuti as keessa bara hojjetaa mootummaa meeqa jira? As keessa hayyuu meeqatu jira? As keessa har'a kana kan biyya kana bulchu meeqatu jira? Kanaaf ani Oromoo ta'e Oromoon na ajjeesurra maqaa biraa horadheetuma Oromummaan na ajjeesu sanittu Oromootti adaba qabuufi Oromootti ulfina horuufi waan ta'eedha. Kanaaf gaafii hin madaalle hin gaafatinaa. Gaafii hin madaalle hin gaafatinaa warri dhuftanii gaafatta. Ijoollee kana dantaan achi geessise maal inni jedhee har'a
abbaadhumti gadallee yeroo gadi taa'ee mari'atu. Dhugumatti saba san ciratee hundeeffatu lamas maantaan taane hundeeffachuun isaanii sirriidha. Oromuma biraa tokkummaa dhabe, Oromuma biraa kan barbaadamu dhabe, nagaan deemu yookiin immoo anuun jechaa fi ergamni kiyya, ulfinni kiyya hin xiqqaate ilmaan kiyyatu na dhagahuu dide koottaa ana jalatti hiriira anatu jecha kiyyaan bula. Akkuma kaleessa abboota keenyarraa dhaale sirnuma gadaa sanu ulfeessaa qabadha. Sabummaan keessa akkasumatti haa jiraatu hanga sadarkaa hangasiitti yaadamuuf malee namni biyya kamii haadhaaf abbaa kee akkamii akkasi haati kiyya Oromoodha. Ani abba haati kiyya Oromoota nama haadha kiyya Oromoota Oromoo ajjeese wajji haadha kiyya ajjeese wajji akkamittan Oromoodha jedhee ofii madda. Mana haadha kiyyaa guba mana haadha kiyyaa guba an Oromoodha kan jedhu wajji akkamittiin ofii madda. Obboleessa kiyya Oromoo na biraa fuudhee qala ani Oromoodhaan an ajjeesin osoo inni jedhu an akkamitti Oromoo wajji ofii madda. Mee kana natti deebisa. Kanatu nu gube yaa saba. Barnooti dhugaa dubbachuu fi Oromoo keessatti Oromummaaf jedhee kan ilma dhabee kola'e meeqa otoo jiru har'a san dagannee fedhii dantaati fi fedhii dhuunfaa keenyaaf gandaaf gosummaa wal gurguraa jirra bara yaa saba. Maaliif sammuu bilchinaan gadi jabaannee laal as deebisneetuma xiqqeessinee ani akkasi maali eessa haati kee eessa abbaan kee maaliif qabaa kuni ba gaafii qabaa kun Oromoof jedhee har'a bara dargaggoonni asirratti argitu kun meeqatu labbuu isaa baase. Kanaaf ani dubbii isinitti hin dheeressu warroonni gaafii gaafattan waa'ee Oromummaa gaafadha. Ijoolleen kun immoo sabboontota sabboonummaan ishii laphee daraaree du'a filatanii du'as dhabanii Oromoo ajjeesu arguu jibbaarra filatanii waa faajjii tokko jalatti walitti hundaa'an. Sanuuyyuu mucaan har'a keeshaa lama walitti biintee gamaa gamanaan godhe kana jalatti wanni hiriirase gochi. Diina walitti ta'e waan jedhuudha. Yaa saba kana waan ta'eef dubbii isinitti hin dheeressu. Ani hayyoota gurguddatu jira namoota ulfoo baay'eetu jira kana laaliifi kana madaalii ufiifi dubbadhu har'a dhaamsi ani asirraa xumuraama ulamaanni keenya qeesiin keenya paastariin keenya waaqeffataan keenya abbootiin gadaa keenya dubbiin akka har'a salphatti ilaallamu kuni jalqaba sammuu keessatti erga waasi uumame erga sammuu keessaa bahee nama lama jidduutti waa uumame. Erga nama lama jidduu nama 3-4 jidduutti uumame salphatti akka hin dhaamne beeki. Kanarratti jecha Profeesar Miraakuu tokko Shaanqoo tokko yaadan. Dubbii dhokatuu qabu ofumaa dhoksii jedha. Dubbii dhokatuu qabu ofii keetiin dhoksitee hiriyaa birootitti osoo maa himtee naa dhoksi jettee sunis naa dhoksi jedhee hiriyaa birootitti hima naa dhoksi jedhee osoma akkana jettu diimaa fi adii gurraacha wal geetu. Kanaaf dubbiin kun dubbii salphaa miti. Har'a nu tuffachuu dandeessu. Har'a nu qeequu dandeessu. Har'a akka barbaadan jettanii nu arrabsuu dandeessu. Dubbii kana koottati gadi taa'a laala. Dhuguma ijoolleen kun waan dhabanii deeman nuun haa jedhan. Yookiin immoo lakki wannumti isin deemtaniif kun sirriiyyuu miti jedhee sila har'a yeroo hayyuun gadi ba'ee dubbatu lafa eessaa fuudha. Baandiraa kam qabatta? Ati saba kami? Ati eessaa maaliif gaafii dabaa asitti dhufte? Maaliif shira dabaa achitti wal fixee san eessaa gamana dhufte? Bararrallee yaa saba. Baranarra magaalaa walakkaa magaalaa aspaaltii garaacharraa taa'ee haasa'aan jira. Maaliif oto waan Oromummaa qabu Oromoon najjeesii waan jedhuuf kanaaf obboleetti dhiifa manarraa taa'u kun waan ammoo marhaba ni dhageettanii Ni dhageenya. Itti fufee yaada. nan darbatina nam sagalee kootu dubartii fakkaata malee dhiiraa beeki.
والله جيد Dhugaa sagalee kootti dubartii fakkaata malee ani dhiira. يا ما شاء الله هذا خلق الله ما في وجه والله أنا دبرتي فين تاكم دير مو وجين جرو خنا قوتو سبحان الله بيخنا هو بليت الأرى دي فما قالوا خلق ربيتي نقول فين نقول فين يتوفرها أمتي مكان مو يعني يوسف فلنتين يعني دي جناني وني جمال ركيساني في ميتير دو جدي مجرا برانغريو هنا غوتو ولا Waraaba rakkinaan qabaatu. Kanaa miti ani dubbii kana dhugaa dubbachuu fi ani nama waan baay'eedha. Amma namoonni na beekan jala jala kana na beeku. Ijoollee gubbaa jiran kana wajjinis hin beektu jechuudha. So sadarkaadhuma hanga sillee qabu. Garuu immoo waan biraati miti. Saba kana jibbeeti miti. Saba ulfoo kana jibbeeti miti. Saba kana laphee kiyya kennu. جرّان وكان ساعات فايدة نبي أمريكا هو رجل ساعات فاسوني فساعات كم ساعات بدل قادمين أدبا فتلك إيتيني وأنا سندق قرتاني وأنا سوف أتنم فرد. اوكي إيه صاد فإني كون قرامي دو في مكان كيسة البرك مو بيبراتي قدستني أنو في دارتا مو وايسي فرأة ممكن ندير كما أدبا فني فرأنا أدبا كون صاد في أنتو أمشي مالرا أمشي يوم دادي لالو مرر كافة جدي مرر فتو كينا دي قلمان كينا فكات يو أدبا فتي أكنا جلاني لالو جيجو كيسة هيتي أكا هو دين يو أمو إداما برابا كبرات يكونو إداما سيدمار جدي نوخاتي سينين نياتي ونين لي خرابرات نوخاتي أما اللي دين لما فا جولين كينا قل كلها نوما توي أسبعي رتادي موتو مارا دفمو قوتو الدنيا رانو دفمو سبب براتو كنوخاتي بيجبرا كيسة جرو ألابا خنا بوجاتي نوتي دبالامو دفمو وادي صبر إنقافة دمير كقولتو كبر شو كيف قافت ركو دبي ركتا يعني شنو من عندك محمد ما من هذا الكلام قافي بكتو كتري تاني في جا قافي أتو مرتو تو كتري تاني في ألابا أمبيكو أدب رسوم أوروموتي في إثيوبيا والكراكراتور مليكي إرادة موتما أما سينا كفسي على بتلو موتي كرادين كفي ركعتي دي مسان تيجي المان كنات تنجسا دي مرافاك موتما أبي أحمد دي إذا أما هندي كيسان سبب لمن كيس جرتنا هم تاني بلوغ أبدان جدي ملتو كون نجي مان كيس جرتسون بولين سوني الدنيا غرسيب تيجي أشي كيس كاي كان مو أما يسافي دارينو في ديم تاني يجري سنجافة المانايا إيه صادو في سبب راتو كدوكاتي كوشا كيس جرتنا مودا مرة مير دي خلاص أنا هلا قافت قاسي أما قافت سيجا وليدا لقيت deebii kana sii deebisa obboleettii kan koo fakkeenyaaf faajjii adda bilisummaa Oromoo kaleessa lafeen gootaa meeqa itti cabeetii mirmirfamtee jirtu sanii akkaataa ishiin itti dhuftee fi akkaataa ishiin har'a itti lubbuu meeqan eegdeen beekna. Har'a namni faajjiidhuma san qabatee walitti qoosaa jira. هذا كمان محمد كون يسار فصلين بين فولونو دوتره وليرو أجي فما تره هذا كون يسار Kanaaf faajjiin amma qabannee dhufne tuni nu gandummaa hin barbaannu. Siyaasan Oromoo fixuu hin barbaannu. Kanaaf nuti mallattoon keenya tokkummaa fi jaalala. Sabboontota Oromoo biraa tokkummaa dhabanii mallattoon keenya kan nu jala kanatti hiriirru faajjii kana jennee lafa kaayanne obboleettii koo wal qoqqooduun hin jiru lagaa wal fiduun hin jiru jennee akka dargaggeessatitti fudhannee lafa keenya jechuudha. كلفة بيتا زبالة قدامي مجمرة أنا بانكون بكاني نفع نوبيس فموكابا موتوما نوهما موكابا سندنا أبا أنا باخنا بوجه نوهدا موكابا نوتوتا موكابا المانا يا أدبل سما رومور غنا جتة وجولين تنميكا اتدعاء ترتها قد هادولين تنبولين كمتاتور كان اللي خوش أنو في الدني تحفت اللي فادقوقو في دقوقا ما يسيني التاني داباتاني ورقتما وروميا كيسا كبلوني موتوما نوكن نجل خاني نوكن فلني بولا قوبا قبادا كان وري في دقوش الدبسة Guddaa galatoomii arsitti maaliif seete atiis akkuma sitti mul'ate dubbachuu dandeessa garuu wanticha kana ani raayyaa ittisa biyyaati naannoo Kamiseetiin jiraadha. Ilmaan Oromoo kumaatamaan as keessa jiran wajjin jirraa jechuudha.
Kanaaf ela mee na dhageeffadhu mee al takkanaa sii kana deebisaadha. Kanaaf waa hedduudha jira bakka kana keessa. Numaahu alaabaan bocamte kun sababa guddaa qaba. Sababa dhalti Oromoodha eenyuyyuu taana abbootiin amantaa kamuu irraa gaddaa jiru qabaani jechuudha. Kanaaf waan kana lafa qabatti miti lafa qabatti abbaan fedhe dadhabee dhiisa. Wanni kun ammoo kaka'umsa guddaa yookaan ammoo akkuma hancufti galaanaa kabaajan shoora biraa keessa nama galchuu teessi. Ayyaa biyyaa jettee haadha keenya gudeedda dhageeffadhu sii hima. Argaa kan keetuun fedhu dhageeffadhu sii hima. Achitti illee adda bilisummaa Oromoo deeggartee qawwee irra dhaabatteetiin ilmaan ayyaa arraba keessaa fuudhan. Arsitti Mahammad takka sagalee muhiiti godhadhamee wanta sagalee. Arsitti na dhageeffadhu. Carraa walii kenna. Ummati na dhageeffadha kan jiritti maali? Maa wachanii wacan taasisina wanni waca taasiftaniif homuun jiru wanti hundaa'e wanti namni wanna tokko gaafa karoora uumuu waan tokko gaafa hundeessuu laalee hubatetti yaadet wanni kun maali garamitti deema ka jedhu laalee hubatet waan san hundeessa wanni sun fudhatama qabu wanni jedhu sun gaafa namni itti walii gale waan kana jalatti jiraachuu danda'a. Kana waan ta'eef ati arsitti na dhageeffadha ati sitti maali dubbii ittiin hin jarjarin. Wanni ati makalaakaa illee buutuuf hin jiru dhageeffadhu ijoollee biraatti illee bu'in dura waan adda baafadhu. Darraga taa'ee jilbifatee barqawwee arraba keessaa fuudhee bar. Makalaakaa isaan beeku ani ta'uu barbaade. Ani yoo beeku Itoophiyaa Oromoon mootummaan qabatee buleera seeraan tasgabbeessee alaabattii nuu kenne mirgi kenna saba lammii hammatee buluu qaba dirqama isaati. Isa bakkeedhaa fiddanii ijoollee kalee lafarra hafte biqiltuu fi xuufaan mallee kanarra haadhuma tanii nuu fiddanii bakka fiddanii deebi'e. Gaaffii sirraa qaba. Al takka gaaffii sirraa qaba. Al tokko caraanaaf kennaa kaa. Obboleewwan caraanaaf kennaa kaa al takka. Asitti waan gaafatu qaba. Maa buufta yaa boyisi. Buusuun turre. Afaan nadaa dibattee deemtii fi gaara duuba teessee waan Oromoon itti jirtu quban qabdu. Barbaannaan itti mataa waas keessa maal godhu. Warra akkasii kun maalummaa Oromoon beekanii bara. Deebisaa kannaaf achumaanuu dhageessi. Oromoo hin beekani isheen kun seenaa Oromoo hin beeku. Utuu alaabaa kana eenyutu sarara alaabaa Oromoo isheen ammatti mammaatu eenyu sarara itti abbaa sarara. Oromummaa ishee waan beektu kan qabdu. Mataa eetii tun beektu arsitti. Gaaffii baay'ee irraa qabda. Ollaa seensisi. Oromoo miti hin beeku akka isheen jettuun ishee taasisa. Naandeet no sira. Haya ajanda godoo don ta'initti barisillee nama walitti bu'oo don ta'initti ummati waan jiru san wal taraddaanii waan jiru san dhugaaf dhugaa isillee ifa godhanii anumtuu Oromoodha akka jettu akkuma mucaan jedhe akka anumtuu Oromoodha akka jettu hubachiisuudha malee wanta amma asirratti ol baanii ajandaa godhatanii wal arrabsuu fi lolaa fi gandaa fi kana deeman homuun jiru. Miira wanta kanaa qofa adda baafachuudha malee. Boosii bakka kana maaliif deebisinaa dhiisaa isin irraa? Isin amma bara ajandaa godhataa jirti mucaatti achi tartee maal jiraanii jirti amma dhageettanii jirtanii kun waan akkana siyaasatti nu barsiisuudha koo. Sabni keenya siyaasan beeku sister. Jaalalaaf tokkummaadhaan jiraata walammatee. Dantaan keenya dantaa siyaasatiin. Dantaan keenya dantaa alaabaa. Maaliif namni bilchaa akka nama bilchaatetti dhuftanii naasoftanii nuti faajjii kaleessa isaan kaasan hundaayyuu irraa jibba hin qabnu wareegamnee tiiksnee ardhaan keenya waan ta'eedhaaf nama tokkos hin jibbinu hin qeeqnu hin tokkoomnaa tokko jalatti hiriirra jennaan hin waan ta'eef kana malee nu dhimma biraa nama biraarraa hin qabnu yookiin paartii siyaasaa ijaarrachaa jiru. Yookiin waan biraa godhachaa jiru. Nagaan tokkoomnee ijaaramnaadha. Faamilii asumaanu fooloo wal tolchaa. Fooloo wal tolchaa. Taap koppilinkii godha amanallee warningii fidaa jira. Dhageessee amma yaada isii irratti yaadaan qaba. Koppilinkii godha koppilinkii irra jechaa koppilinkii waa takka hin qabu laal galuu dide. Hiikni Mooroonoo jedhu maal jechuudha edhiitii kallattii feeteen beekaasa ta'u gogilis ta'u kafeeti gaafadhu ishii. Hiika kana baruu yoo feetee jechuudha. Mooroonoo hiika jedhu. Seena galchii jechuun jirti barjala kanaan hin galchaa. Sii gala. Seensisi gaafannaa. Aawoo. Diitaan sarara diitaan. Andi ደግሞ ፋይን ውስጥ ተገባችሁ 50 ብር ብራዘር ተደሞዝ በላይ ነው የሚሆነው።
ቦታን እንጅት amma furtaa lujuun asuma jala deebisaa dhaggeeffattu ka deebisaan si deebitee jirti na deebisaa fakkaatti. kan naafu Akkamiin nu deebistire? Gaaffii nu gaafanne immoo akkamiin nu deebisuu dandeessire? Akka hintala hayyuutti, akka hintala sabaatti, akka hintala qarootti, akka hintala jaarraa digdamii tokkootti. Manni warri fidaa jira wallahi billahi. Raba malee, maal malee, nama qeequu malee. Hundi keessan meeqilta qabu koppiniin kirdachaa warri fidaa jira wallahi. Gaafii nu gaafanne yoo deebiste galcha. Ayyee. ሰዎቹ ምን ይላሉ? Dhugaan jirtu Ripoortii kan. nurratti hin godhini. Nurra jaaramani. Aatatti gudi qabdi wallahi. Sa oromummaan tummaa akka wayi waatti waliin adi. Arsitti koo deebii bakka kana koo seenamee botaa banaa kana. Amma jalaa kana. Inni deebisaa isiniin gaafadha dura. Deebisee የሰውን ሰው Ayyee deebisi malee eegaara. ከደላ የደላላ ለምን እሱ Kottaa jirti sun hojjetan. Arsitti yoo jiraatte argadhu koo seena. Ayyee. ያንተ ብቻ አይደለም ችግሩ Duwwaa kana koo seeni. Jirtu bakka biraatiin galcha. ያንን ደግሞ ስራ ስትቀይ እሱ ማውቃለ ለምን ነበር ለየሆነ ነገር ሰው ያደረጉት Ummati assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii? Nagaa fayyaa jirtu welkaan baga nagaan dhufte. ኦኬ ሰውዮቹ Nagaa nagaan naa jedhan. Alhamdulillah. አታውሯቸውም እነኝህን አርባቦቹ አታገኟቸውም Marii maalirra dhuftan? amma namni yaada qabu hin jiru Warri yaada qaboo jala kana jiraate malee gubbaan Namoonni guyyaa. dubbachuun yaada kan yoo jiraatini yaada kan koo mee itti kennee haa ibsadhu. Gaaffii kan manaas fudhatee kaasaas gaafatee kan manaas deebisu. Deebii manaa deebisee gaaffii manaa gaafatu. Oseen. Gaaffii isaa qofa gaafatee girri uumee ba'a yoo ta'e ni eeyyamamuuf. ኬንያ አስገባ ሄደ እባክህ Maal jettan? Ayyee. namni waan fadhe haasa'u mirga qaba haaraan qabu haasa'ee garuu booda irratti yookaan walii galu yookaan immoo nagaan deemuu qaba malee haara fiduu hin qabu maaliif egaa haasa'ate booda haasa'u sana malee haasa'u qabu. Namni barate, namni yaadu, dhuguma namni oromummaan isaa itti dhagahamtee Oromoo ta'ee dhufe. Safuu fi duudhaa Oromoo kalee eeggate gaafii ifaa, gaafii duudhaa qabu, gaafii sirna qabu, gaafii sona qabu, gaafii qajeelummaa qabu, gaafii immoo yoo isinummaa dogongortanii sirrii miti jedhee nu sirreessuu danda'u gaafate. Yookiin immoo gaafii isin hojjeta yookiin immoo wanti isin baatan kun sirriiyyuu miti jedhee nu deeggaru yoo jiraate yookiin sirrii miti jedhee nu deeggaru yoo jiraate hin fudhanna akka kiyyatti. Anilleen sanuma. Akkasuma. Kanuma hundumti. Kanaaf amiin sirkaa gaafii qaba jechaa jira. Ilchaa nama gaaffii qabu. Jiru namni yaada qabdaa baata. Egaa marii godhannaa yaada Oromoo barbaadaan olina maaliif yaadni Oromoo kufaadha. Kanaaf boru Amin kan ol galchaa egaa amin kan ol galchaa.
Bootaan hin jirtu eessa galchine. Amin hin galche of seeme. Mana sagalee jijjiirame. Mana bakka sagalee jijjiirame. Mee amiin lakkoofsa lama barreeffadhu mee. Dhufee amma. Nama biroo galee. Amiin barreeffatee jira. Galee gaana garree isaanii. Barreeffatee jira rakkoo kana. Akkam jirtu nagaa. Barreeffatu jira. Lakkoofsa lama barreeffatee amiin. Nagaa jirtu akkam isin jiru. Jirra akkamaati. Nagaa galata rabbi akkam isin nagaadha. Fayyaa. Gaafii qabda. Nagaa. Ani gaaffii toon taane ani maamila mana kanaallee ta'uun barbaada maaliif isin wajjin dhaabachuun barbaada beektaa? Ayyee. Maaliif yaada kana sirriitti jala taa'ellee dhaggeeffataan ture hordofaallee duuka bu'eellee hordofaan ture namoonni yaada kanaan mormanii yaada akkamii qabatanii dhufanii ta'u isaan yaada kanaan morman numa fakkeenya akka yaada amma isin qabatanii jirtanitti nagaa barbaanna. Oromoo ajjeesuun barbaannu. Oromoo maqaa dhaannee Oromoo ajjeesuu dhiiga dhangalaasu hin barbaannu tokkummaa barbaannaa jedhan. Ishiin isa kanaan jibbee mormiirra dhaabatee makkatti mormii kaasu kun yaada maalii qabu mee isaan nuti yaada isaanii nu ibsan Oromoo ajjeesaa hin jiru moo ijji isaanii argaa hin jiru moo miidiyaa irratti argaa hin jiran immoo biyya keessa hin jiran immoo mee karma nu ibsan. Emi galcha nama kana abartana Ay anaan jettani. Nagada jira Oromoo tana keessa nagada jira. Nagada jeniiti namni nama kana nagadu jira. Agartee nama kana nagadu jira fakkeenyaaf akka dallaalota. Ayyee. Kan lubbuu namaa tana dawwaala walitti ergee akkas godhaa kajuu jira. Kaan ammoo maallaqaan wal gurguratu jira. Kaan ammoo ololaan wal gurguratu jira. Ayyee. Bakka callaan kun beekimma kana keessatti adda baanii beektaa namni gartee dalagaan isaa yoo duraa dhaabbatte ni waywaata bika kana dhufe. Akka yaada sirrii. Ani amma kana akka jechuun. Kana jechuun amma namni bika dara dhufee waywaata maaliif hojiin isaa duraa dhaabbatte rakkoon isarra dhufti. Ayyee dhuguma. Egaa namni waan dalagu yoo dhabe waan dalagu barbaadataan. Waan gahu mungkin cara sanatti deemu barbaade ulaan gaafa rakkoo. As dhufee maantana lola addaa kaasee uummata kana rabbashee maaliif qomxaati jee waywaachuun hujuma isaatii beektaa kana. Yaada isaarraa baasanii tuma usanii irraa calqan jechuudha. Maaliif waan hojii isaa duraanii san dhabeef jecha rakkachuu malaa beekee. Ayyee kuni bara ko beekamaadha ifa jirallee maaliif? Kun ammoo kan duraanuu kan isaan qabne kana gahaan gartee rakkachaa jiru bika taa'utti lubbuu namaa tana ijaan arguu dadhabee maaliif uummanni kuni maqaa kanaan deemee yookaan maqaan keenya kun guddaadha. Nuti maa xiqqaannaa waan jiru kana namni qabatee deemu. Maal waan kana yaaddatu. Maqaan maal godha? Ilaamee fo'ad. Namni rakkate waan fedhe yaaddata maaliif rakkoon bika feete sila itti ilaalamanii beektaa rakkoo jechuun. Ayyee. Namni rakkate waan fedhe yaaddata rakkoon ammas bika feete sila akkamitti keeysaa fiddan keeysarraa yaaddanii waan kana uummattan mintaaroo jechuun namni rakkate waan fedhe yaaddata fedhee shaakkoorraa dalagama fedheeti carqa gartee dikeerraa irraa dalagama fedhee waan fedhe irraa dalagama wanni kun dalagame rakkoodhaaf ammoo furmaata ta'e
jireenya namaatiif bareedaa ta'e namni yaadatti baafatee hafuuratti fudhate bareedaadha bakka. Abbaan ta'eef jala deema. Kan amma nuti carraan hojii dhaabbileewwan gaafii qabna. Amiin yaada qabansaa yaada isaa ibsatu irraa fuudha. Duraan dursitanii nagalchuu keessaniif si galatoomaa isiniin jecha. Inni itti aanu miidiyaa kanarra waa hedduu deddeemu jira waan arginerraa mo'annoo jedhutu dhufee alaabaa takka agarre. Sabni kun isa afaan Oromoo dubbatu saba tokko jedhama. Saba jaalalaan jiraatu jedhamee haasa'uu jira akka agarrutti. Nuti alaabaan tuni sabni waliin jiraatu kun saba biyya namaa qofa moo saba biyya keessa illee fudhata? Gaafii takka faana qabadha. Sabuma biyya san keessa biyyoota namaa keessaati moo biyya keessatti illee Itoophiyaa keessatti illee sabni kun gadi hojjetamuu deema. Takka lammaffaa sagaleen kee dhagamame. Hin dhagama. Inni biraa nuti inni biraa kan jechuun barbaadu nuti gartee akkanumattuu alaabaan tunis baate alaabaa biraa uummanni keenya akkuma waliin beekamu alaabaan alaabaa adda bilisummaatti saniif jecha hanga ammaa uummanni keenya dhumuu jira. Alaabaan tun gubbaa yoo dabalamte nuti bakka meeqa godhama? Tokkoffaa buleewwan nama biyya keessa jiru biyya namaallee hin jiru biyya keessa jira. Akka wanni deemu waan guddaadha keessi warri miidiyaa irra jirtan dhaga'uus dandeettan dhaga'uu dhabuus dandeettan nuti biyya keenya kana keessatti fakkeenyaaf yoo isin waan tana fiddan tabiraatiif tumamuu jirra baanee galuutti hin jiru alaabaa biraatii fi bakka biraatii Oromoo fi uummanni waan biraa keessa waliin jira. Gaafa tun gubbaan nu dhufte tam qabanna jechuu barbaadeeti. Ni galaame. Deebisaa qofa isin eeggadha. Gaafate. Waade mo'iti godhe. Deebisii jechi maame deebisii. Gaaffiin isaa tokkoffaa sabni kuni biyyuma alaa qofatti hundaa'ee jiraatamoo biyya keessa illee dhufaa kan jedhudha. Obboleessa koo ijoolleen kuni ijoollee qaxalee kaleessa taankii fi taankii dura dhaabattee lafeen isaanii caphee sirna kana ijaartee tiiksitee eegdee Oromoo kana tokkoomtee asiin geettee gaafa diinni Finfinneetti boombii abiirratti darbatu harkatti baadhattee lubbuu ofii galaafattee haftee sani. Nuti Oromoon hayyuun Oromoo keessaa ol ba'e kufuurra nuti kufuu wayya. Ijoolleen kun kaleessa warra Oromoon tuqamuu irra nuti barnoota dhabne. Barnoonni keenya nutti hafee, guddinni keenya nutti hafee, daldalachuun keenya nutti hafee, sabni kun saba jiraatu. Saba nu boolla keessatti gal hiratu hambise malee ijoolleen har'a akkana ta'an kun irra baay'een isaanii hiriyoonni isaanii boolla jiran. Kun karaa baaratiin bahee har'a biyya Oromaatitti kun afaan qurxummii keessatti hafee kun galaana keessatti kufee kun mana Oromaa keessatti hiyyummaas dabalatee gabrummaan baqatee. Kuni hanga yoomititti kaleessa kiyya jedhe ol fide asiin ga'e hadhallee Oromoo deebi'ee ajjeesaa jira. Kanaaf ani Oromomattuyyuu adaba qaba. Maqaa tokko qabaachaa anaa fi inni ani Oromoodhaan ajjeesini. Waan takkaasii si qabadda. Oromoo wal ajjeestuun Oromoo biyya namaati moo Oromoo biyya keessaati? Lachuu. Lameen irraan biyya keessa jira kam beektan anka biyya keessa si hima Oromoo olii gad deemtee kuuftee akka feete wal gootu sun as keessatti aangoota kanneen qaban. Ka biyya keessa hoo maal hin jiru haala keessa. Na dhageeffadhu biyya namaa Oromoo qottuu biyya namaa tanas olii gad deemtee kuuftee dagandaa wal qooddee kutaa wal qooddee ibiddaan addaan wal baaftee wal jirtu tuni Oromoodhaa miti.
Oromoon jedhu narraas borus tanaan Oromoon jiran. Lamin Oromoo isaan jiraan hin jenne. Fuade dhaggeeffadhaa jedhu. Sisan dhiisi. Kun Oromoo miti jette ka biyya keessatti wal ajjeessu no. Amii. Biyya keessatti na dhaggeeffadhu Habiibi. Ila Oromoon inni Oromoo jedhamu ansi wajji ta'a anaaf masalan anaarsi ta'a ilma argee tokko qabee miskiina karaa deemu dalagachuuf yookaan akka ta'eefu karaa deemu. Isaan komii warra biyya lamaa keessa jiru malee warra biyya jiru irraa komii irraa hin qaban abadan. Deebisaa kan naaf yaabbalee yemmiyaan. Mee qoy natti mi. Mee dhiisaa mee nama Waa'ee ijoollee biyya namaa keessa jirtu dhiisi. Waa'ee ijoollee biyya namaa keessa jirtu dhiisa. Waa'ee biyya keessattuu ka biyya keessaa dubbanne. Waa'ee biyya keessaa dubbadama. Waa'ee biyya namaa jirtu dhiisa. Sumber facaateedha kanan laalina. Era sana. Adero. Libu esa. Amir jira Mbun jira. Makasih kami. Idaga shabakan nakabe. Aman idaga. Ethiopia kaisa aku tanah aja tahu jurut Oromia kaisa naik gitu. Me qoy. Mee fakkeenya isa dhiisi. Eengadduma kan Oromoo ajjeese ati Oromiyaa keessa hin jiru jettaami. An Oromiyaa dhaggeeffadhu si maa waan biyya keessa hin jiru jetta kana naa deebisi hin jira moo hin jiru? Ka biyya keessa jiruu fi Oromoon biyya namaa irra deemtee miskiina karaa deemu wal ajjeesu takkaa miti walitti hin fidina. Oromoon biyya keessatti wal ajjeesu hin jira moo hin jiru? Hin jira yoo jette hin jira. Dhaggeeffadhu. Hinjirami. Nama biraati moo Oromoo tofi wal ajjeese. Waan isaan irratti wal ajjeesan dhiisi nun ilaallatu. Dantaa siyaasas ta'e dantaa maalis waan ta'e nun ilaallatu. Kan nu jennu Oromoo hin ajjeesinidha. Oromoo ajjeesaa hin jira. Waan isaan irratti wal ajjeesan nutti himini hin jira moo hin jiru. Dhaggeeffadhu. Hinjira moo hin jiru Amin. Amin. Oromoo biyya namaa. Hinjira moo hin jiru. Maammed achirraa dhufte alaabaan tun eessa dhufte? Alaabaan tun eessa dhufte? Isin amma alaabaa sawwan akkasitti Oromoo tokko Oromoo biyya namaatu waliin nyaati waliin malee alaabaan tun mee gaafii kana nu haa deebisu. Gaafii isaa jalqaba. Irratti Oromoo biyya alaa quuftee deemtu qofatu wal ajjeesaa jedhe. Oromoon biyya keessatti wal ajjeeftu hin jirti moo hin jirtu hin jenne. Ayyee la maammee akkam ture beektaa? Ati amma carraa jalqabaa laattee fi carraa jalqabaa irratti hundi keenyus dhaggeeffataa turre. Gaafa deebiin isaa deebi'u immoo yookiin gaaffiin isa gaafatamu jala haasa'a. Jala haasa'u otoo hin taane kuni kanadha. Kuni kana miti. Isa kana nuuf haa himu adda baasee. Mormii amma iddoo kana mormii irra hin jiru barbaada gaafataa jirra gaaffii yaada kennaa jira yaada isaatiif immoo deebii argachuun dirqama nullee waan gaafanne nu deebisuu qaba. Sirriidha ofsa. Ekkoo kanaaf jala haasa'uun qabu waan gaafatame deebisu waan gaafisitte immoo gaafachuu qaba deebisa qabaachuu qaba. Ayya deebii nu kan nijillee amma deebii malee mo'itti godhadhaa fi amiirimti qofti gaaffii gaafatu deebisi. Mame, di mana Amir, ati amma wae nuti amma alaabaan kuni kan hundaa'ee akkuma waliigalaatti Oromoon ajjeesinidha. Wanti si galuu qabu. Garuu immoo Oromoo biyya keessa jirtutu Oromoo biyya keessatti Oromoon ofii wal ajjeesaan jirtu jechaa jirtamoo Oromoo baandiraa kan hundeessitetti biyya namaa keessatti wal ajjeesaa haaraa jettaati. Gaafii kana deebisi gaafii Maameen si gaafate kana jechuudha. Oromoon biyya keessatti wal ajjeesaa jirti moo wal ajjeesaa hin jirtudha? Galatooni. Oromoon biyya keessaa akka itti wal ajjeeftu. Akkaataa miti wal ajjeesaa jirti yookiin wal ajjeesaa hin jirtu jedhi Amiin. Akka itti wal ajjeesullee si himaanii waan takkaana waan irraa. Wal ajjeesaa jirti moo wal ajjeesaa hin jirtu? Wal ajjeeftu akkaataa nuyi hin gurmuun beekna bara. Akkaataa wallaalleetii miti. Akkaataa masan dhiisatii Oromoo waan wal hin dhabde malee
waan irratti wal dhabe hin qabu waan irratti wal dhabdan san dhiisatii tokkummaadha jenneen dhabne kanuma bira darbee Oromoo to Oromoo ajjeesaa jenne Oromoon Oromoo ajjeesaan jiru yoo jette kottu deebisi yookiin immoo waan biroo nu siyaasa irratti geggeessu miti nummoo paartii siyaasa jaallatee Oromoon Oromoo ajjeesaa jira yoo jette ajjeesaa jira ajjeesaan jiru yoo jette ajjeesaan jiru dhageeffadhu ajjeesaa jira. Ajjeesaa jira. Ilmaan haadha tokkotti wal ajjeesaa ramu ilmaan haadha tokkotti wal ajjeesaan jiru. Wal ajjeesaa jira. Ilmaan haadha tokkotti wal ajjeesaa jiraani. Uummanni kun Oromiyaa malee biyya biraa qabani. Hin qaban Oromiyaa. Hin qaban. Oromiyaa kanarratti wanti isaan tokko isaan godhuu dhoorge. Oromoo waan waliin dhabe malee anaafsi akka Oromootitti waan waliin dhabne malee anaafsi Orominnaa keenya irratti wal dhabne. Oromoo irratti waliin dhabne wal dhabnes. Oromoo irratti waliin dhabne. Kanaaf Oromummatu caala moo waan irratti wal dhabne santu caala? Oromummaa caala. Anis gaarii qabanaa Oromummatu caala. Oromummaan keenya eega caale gaaddisa qabna. Sirna gadaa qabna. Abbaa gadaa qabna. Bokkuu qabna. Halangee qabna. Haadha siinqee qabna. Adda haati siinqee gaafa siinqee qabattee waraana tokkotti dhuftu Oromoon kalee nu beeknu waraanni fedhe yoo dhufen dhaabata. Har'a haadha siinqee sanitu du'aa jira. Ormi ajjeesaan jiru Oromoo ajjeesaa jira. Ati haadha siinqee kaleessa Oromoon kabaja kenneefi biratti bira darbu. Waraanni dhufe deebi'u. Siinqee margaan tasgabbeessitu. Abbaa gadaa kaleessa addunyaa kana fala ta'e gaafa dhageettii dhabee du'u ati Oromoo isa wajjin Oromummaa himachuun akka Oromoo tokkootti akkamitti sitti tola? Wel jabaadha. Amma fakkeenyaaf gaafiin keessirriidha dhibbarraa dhibba. Amma gama sitti tola moo sitti hin tola? Jarri kuni jakasi jarri haadha siinqee ulfoo fi abbaa gadaa ulfoo ajjeeftu kana wajjin kabaja dhoorgitee lafatti darbitu kana wajjin Oromummaa tokko himachuun sitti tola moo sitti hin tolu natti himi? Hin tolu. Hin tolu. Nus rakkinni keenya kana malee kanuma malee waan biraati miti. Dhimma alaabaa hundeeffachuu yoo ta'e teenyee hayyuun sabaa garan dhufee beekan dhufee abbaan gadaa dhufee hanga faajjii kana jalatti walitti qabamne lakki kanaa walitti qabamna. Lakki Oromoon kunuyyuu tokkoome akkuma duudhaa ganamaa sirna sanitti deebi'ee Oromummaan isaa tokkooma yoo jedhe hayyuutu dhufee mura. Lakki immoo isin sirrii hin jirtanii nurraa bada akkuma cittan sanitti badaanuun jedha. Yookiin immoo lakki waan kalee Oromummaatti dhabdan, waan Oromiyaa keessatti dhabdan, handhuura kalee Oromoon isinii kenne, handhuura kalee Oromoon isinii mure hundaayyuu fudhadhaati sabataa jedhee Oromootu nu geggeessa. Kanaaf nutis akkuma amma ati Oromummaa jara wajjin himachuun nutti toluu dide harka dhiigatii fi afaan dhiigatii waliin jiraachuun nutti toluu dide jettee ati amma deebii nuu laatte kana nus faajjii kana jalatti walitti qabamne. Kana. Anis gaafii naa qabu takkaa jira. Faajjiin keessan kuni silaa walitti qabame mootummaa of danda'e qaba. Mootummaan of danda'ee dhaabbatee jira qaba tokko. Oromoon biyya namaa keessa jirtan xiyyeeffadhee maalirra wallooti? Mootummaa kana irraa bareecha. Obboleessa koo. Gaafii mootummaatitti achi hin darbiin deebii amma siilaadhe jedhee yaade. Nuti Oromoo ajjeesu. Oromoo salphisu. Oromoo hayyuu salphisu. Oromummaa caalaa walitti diinome caarraa garana baane. Gana biyyas akka duudhaa Oromummaatitti, akka sirnaatitti, akka ulaagaa heeraa fi seera addunyaa fi biyyattiittis hayyuu keenya maxxanfannee lakki hin deemtanii garas ce'aas yoo nuun jedhe handhuura keenya bara hanga handhuura keenyaa deebi handhuura haadhaaf abbaa keenyarraa argannetti kaffallee isa san fudhannee deemu hanga nuu muruutitti yookiin immoo hanga sirriiti miti wannumti isin achi baataniif kun hin sirraa jedhamutti hayyuu keenya eeggannee faajjii kana jalatti walitti qabamnee siin jedhe yoo ammoo lakki deemaa mootummaas keessa kan jedhu yoo ta'e hayyuu fi sirna abbootii gadaa handhuura Oromiyaarraa hayyuu fi hayyicharraa eegganna. Kanaaf hanga sanitti nu nama ajjeesu wajjin tokkoomnee maqaa keenya himachuu saalfannee Oromummaatti adaba qabuuf saba kanatti makamnee siin jedhe. Ati immoo
Ganaa mootummaa qabdu lafa qabdu kuni adeemsa fuula duraa keessatti kan dhaabbatudha. Biyya tokko ijaaruun saba tokko ijaaruun duudhaa tokko godhuun nama muraasanii miti hayyuu of keessaa qaba beekaa of keessaa qaba wallaalaa of keessaa qaba daa'ima garaa of keessaa qaba waan hedduu qaba jechaadha. Kanaaf ulaagaa jalqabaati gita kana ta'e waan ta'eef jalqabnee jirra lafa qabsiisudha namoota duuba keenya jirutu jira gita ta'edhaaf ati immoo gaafiin biyyaa fi har'a magaalaa gaafachuu kuni gaafii akka nama tokkootitti atumti duuba deebitee yoo laaltu gaafiin kuni angaafii sirrii gaafadhee jedhi of madaali ilaali. Akka Oromoo tokkootitti waan Oromoo wajjin himachuu saalfadhe santu na qaanessaa jiraa jechuun kee sammuu kee keessatti akka Oromoo tokkootti sitti dhagahamuu qaba jechaadha. Haya si dhaggeeffadhe amma biyya keessatti odoo haati siinqee jirtu siinqee haadha siinqee irraa taphatanii nama ajjeesuun Oromoo wal ajjeesuun hin jiraadhaan jennaan jennaan jira siin jedhanii ibsaa argatti na fakkaata. Wel baay'ee ijoollee Oromoon biyya namaa jirtu hoo maa irra wal ajjeefti maa wal ajjeefti maaltu waliitti jetaa akka silaa amma durallee irratti mari'attanii mootummaan qabdanii nama isin ijaaree ofii wal ijaartan malee ganaa irra mari'atu deemtan maali jedhee alaabaa tan hordofaa naan galle ammallee. Fakkeenyaati kottu osoo ati diinni keessatti baay'ate. Fakkeenyaa fi namni tokko osoo si ajjeesuuf sitti dhufe ati amiin ta'uu kee qofaaf dheettee mana ollaa keetii bultamoo achumatti ciistee duuta. Otoo yookiin haati manaa kee har'a si qala siin jette yookiin immoo ijoolleen kee guutuun har'a galgala si ajjeesuuf sitti murteessanii mana san keessa bultamoo deemtee mana ollaa bulta. Eenyuun nagalaree akkasitti? Maati maa har'a Oromoo ajjeesaa raami? Ati fakkeenyaaf akka sirna Oromootti akka sirna Gadaatti kirikirii dheeratee jira mamme. Kirikirii miti an fakkeenya waa takka qofa isinirraa bu'a isinitti hin dheeressu na dhaggeeffadha isinirraa bu'a maadhiifama naa godha. Fakkeenyaaf naannawa an jiraatu sana keessatti gaafii tana qofa naa deebisi. Ati Oromoo wajjin reeffa Oromummaa himachuun saalfina qabe jette. Oromoo himachuun anuyyuu qaanidha jette. Waan qaanofte wajjin jiraattamoo atillee deebitee waan qaanessaa san hojjetta. Bar gaafii as gaafadhuu fi gaafii natti deebisu tokko ta'aa jirta. Si gaafa deebistee dabalaa naa deebisaa jirta. Kana naa laadhu Oromoon hojii qaanessaa hojjeta. Maaltu siin galee? Hojjechaa jira dhugaadha garuu. Ayyattoo. Dubbadhu kaa shabakaa qabe. Itti ofi. Shabakaa turre jedhanii. Shabakaa isaattu qabe natti fakkaate. Egaa dhufee illee haa dubbatu. Waan jelle nuti amma walii galaatitti nama kirikirii deemu wajji kirikirii hin deemnu. Nama sirnaan waa yaada qabu yaada bilchaataa nama haasa'u nama dhugaa Oromoo irra dhaabbatee dubbatu. Nama maaliif kanaaf kana ta'e jechuun osoo hin ta'initti maaliif wanti kun hundaa'e uumama Muhammad ture sanii. Namni gisee rifate waan fedhe aadaa barammoo Oromoon kaanii gartee lubbuu isii tana kaaniitiif garte malee waan biraati. Maaliif sabni dhufu maal yaadachaa jira waan juutu isaanii dhagahame malee waan biraati. Hawwii baatanii maal siin nama. Nuti wanni dubbachaa jiru waan mootummaa diigaatii miti waan gara siyaasaatti nu fiduu miti. Nageenya barbaaduudha malee. Baradaan Oromoodha. Maaliif amma karaa siyaasaatti coofallaan dubbii. Nuti mootummaadhuma kanaaf furmaata finne yoo ija siyaasatti illee deebi'an nu dargaggeessa Oromoo nama ajjeesuu miti nama qaluu miti. Fedhiin keenya misoomuudha. Fedhiin keenya tokkoomuudha. Fedhiin keenya gartokkee qabannee yoo misoomas ta'e amma fuulli nu barbaachisu fuula misoomati. Keessumattuu iyyuu har'a dubbii dorgommii barnoota barnoota saayinsii fi diinagdeeti. Nu har'as burjaajahiinsa tokkummaa dhabuu mana keenya keessatiin addunyaa duubatti hin hafnu. Kana mootummaanis kan jechaa jiru kanuma ganta lagaa fi baddaa wal qoonnee addunyaa biraa duubatti ofii keenya wal sagaalaa hin hafnu. Maala hayyoota keenya har'a sadarkaa biyya bulchanii Oromoon akka ilmaan
bofa ofii isaaniitiif siyaasa wal nyaata jechaa jirani nu siyaasni nu barbaachisu. Siyaasni Oromoon tokkoomee jalatti siyaasaa jaamata isaa sabni kun saba siyaasaa darraa qulqulluudha. Barbaannaan kafadee wal tumee kafadee wal godhu. Nuti kana keessaa hundarraa qulqulluudha. Saba hundarraa qulqullu. Saba nagaan jiraatee hojjetatee baratee galma yaada isaa ga'uudha. Yoo biyyatti illee gartee kan namni gartee gaafii nama kaatu taate waan gaafatame mootummaadhaaf seera mootummaa olaantummaa irratti kabajuudha tokkoffaan dura. Kana waan gaafatame seera isaatiin deebii kennu jireenya mataa isaa jiraachuu kalaas. Oromummaan abbaan fadhe lakkatee kafadhe alaakatoo maal naman galchu kanaaf Fuad, manni ammee waan hin jiru tokko adeemsi kun namoonni fakkeenyaa fi dhufanii nam tokko tokko immoo xixiqqeessuu dhufa nam tokko tokko immoo waan kana hubatee gara fuulduraatti itti dabalamuu dhufa. Namni gara kana dhufu dursee yaada inni qabu gaaffii fitoon taane yaada inni qabu ilaalchi inni qabu laaluudha. Maaliif jennaani lakki miidhaan kaleessa sirni akkasitti nu miidhaa jiru kuni sirna kana jibbine malee nama jibba namaa hin qabnu. Yaadni keenya kana ati kanarratti maaltu siin galle dhaaba kanatti dabalamuu dhufte moo nu deeggaruu dhufte moo nu diiguu dhufte jedhaati gaafadha. Maaliif jennaani ganaan waa'ee lafaa waa'ee mootummaa gaafata. Maal godha isa inni jiru iyyuu isaan taane nu amma isa kana miti. Bara humna isaatii ol deema maaliif bara uumaa rabbiin gartee ganama uumeetu tana maaliif namni harki guddaan nama dubbii reefu tuqeetu jira namni dalagaa dhaqamaan siin jee dalagaan namaa hedduu jira Oromoo tana keessa ni beekta namni tokko kafara dandeemu tokko kanama kana naggatu tokko kalubbuu namaa naggatu tokko kawaamee kan naggatu jira namni kana keessa hojiin isaa guddaa dhaabbatanii waywaati amma namni garii kan mootummaatti hirkateetuma Oromoo matana saammatee jireenya isaa wayyeeffachuudhaaf wixxifachuu jiru dhibba beekaa jira. Meeqa maal argaa jirru? Maal hirkata? Hirkannoon isaa maali? Mootummaadha. Mootummaa wanni labsu jiru nagayaan dalagaddaa arraas borus kana dubbachuu jira. Warri jala kana jirta warra gubbaa fooloo taasisaa faamilii. Warri jala kana jirta warra gubbaa fooloo taasisaa. Kaan mootummaa ammaan tana qaama wabootti hirkatee kaanis waan biraa yaaddachaa jira. Fooloo taasisaa warra gubbaa kana. Kaanis yaaddachaa jira. Kaanis taanii yaaddachaa jira. Ormaan uummataa kun tokko adda siin bahu maaliif? Amma garuu waywaachuun isaanii tuni dubbiin jalaa dirree bahuudhaa beekee uummanni immoo yaan tokko nu jalaa yaada. Wanti waywaataniif maali bakka itti mataa qabatan dhabanii bara. Bakka itti mataa qabatan jiraacha miliina min jirtu hagana. Ilaamee obsee maaltu jira beektaa yaadni mana kana keessatti ka'ee jiru tokkummaa barbaanne Oromoo ajjeesuun barbaannu Oromoo miidhuu hin arguudhuma jibbinee kan jedhamutu yaada ka'e tokkummaa barbaanna. Iddoo kanatti wal geenye yaada jiru irratti walii galla adeemsa godhannaadha malee iddoon kun amma falmii yookaan falmii daangaa miti yookaan falmii siyaasaa miti iddoo kanatti gaggeeffamaa kan jiru. Garuu namoonni dhufanii falmii isaan kaasaa jiran tokkummaa ta'uu falmii isaan kaasaa jiranii falmii siyaasaatti kaasaa jiru. Eessaa dhuftani? Eenyutu hundeesse? Obsi waan tokko xiqqishoo waan natti mul'atu yookaan afaan namootarraa kan mul'atu. Fakkeenyaaf warreen kan ammoo saba Moroonoo jedhamu kanarraa yookaan balaaleffannaa fi gartee xiiqeffatee jibbaa isaarraa qabu maaliif akka ta'e ni beekna. Maaliif yoo jette alaabaan kun lama ta'a. Alaabaan kun lama ta'a akka ittiin Oromoon deemtuun jechuudha. Uummanni Moroonoo alaabaa hundeeffatee jira. Uummanni Oromoo alaabaa hundeeffatee jira. Wanni kun warra biyya Arabaa qofarratti moo social media kana qofarratti moo waan Oromiyaa tanatti gabbu'ee falmii gaggeessuuf deemaahi. Warri immoo alaabaa Oromoo isa yeroo duraanii qabatee gaara keessa jiru yookaan gaaraa keessa jiru garami garri isaaniiti. Isa jiruutu deeggartoota isa jala fiiguu wajjin Oromoon abadan laman taatu takkuma. Abadan biittiinis lamaa miti takkuma. Warreettan jiru warra akkasiiti. Warri ammoo nuti Moroonoodha. Murannee jiraanna. Dhugaadhaan jiraanna. Amantaan hin jiraannu. Saba qulqulluu garaagaraa
amantaa qulqulluu garaagaraatis haammannee waliin jiraanna warra tuttuqaa fi miidhaalee jecha ilmaan Oromoo irratti yookaan gocha ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana numa ani Oromoo tahee qaama saalaa muree yookaan muka walitti naqee jiraachuurraa balaaleeffatee saba addaatiin uummadha jiruuf kanaa jiraachuu mannaa du'ee dhabamuu wayya eegaan jiraadhe immoo saba biraa uummachuu wayya jee warra saba Moroonoo uummate irraa tokko jechuudha nuti. Haa ta'u maaliif bifa barbaachisu qaba wanni hundinuu ammaan tana alaabaan Oromoo lama jettee beeytee tan federaalaatiif tan ammaan tana uummata Oromoo tan jettu ta duraaniitiin baana. Kana jechuun ammaan tana saba Moroonoo irratti gisee wanni kun hogguu dhufte barbaachisaa yeroo duraa irraa eegamu godhamuufii dhaqaba. Isaan hundaafuu maaliif kunis jaalatamee kun jibbamuun hin barbaachisu. Sigala amma Moroonoo jechuun uummata lachuu irratti nageessaa jiraachuudha barbaada. Sigala nagayni yoo jiraate namni hundinuu nagayaan jiraata. Kana jibbee kana jaalata wanni jaamaan jiru hundinuu akkaataa jireenya duraanii itti fura malee waan irraa deebi'uun qabu. Hundaafuu kan seeraan bulchu jiru seera isaatiin tarkaanfiin seera isaa maaliif ajaja seera isaa ni godha. Kan duraan godhaa jiru koonis ni godha. Hundaafuu ni godha jechuudha. Kana lamaan jidduutti Moroonoo jechuun nama nagayaan jiraatu ga'ee isarraa eegamu liqitti bahatu jechuudha. Galee malee gam tokko goree gam tokko xiqqeessee gam tokko maal Oromoon taan akkam taati tuun akkam taati wanni jaama as keessa hin jiru. Hundaafuu maaliifiin kana jee fakkeenyaaf waan kana jee fu'aade namoota tokko mana nama tokkotti hoggaa agarru ilaalchi isaanii waan akkanaa kanaan wajjin wal qabateeti deemaa jechuu barbaadeeti. Haa ta'u wanni kun ammoo lafarrattis lafa qabachuuf deema eeyyeen lafa qabachuuf deema maaliif qilleensa irra hin jirru lafa ardii Oromiyaa keessa jirra waan ta'eef akkamitti lafa qabachuu deema yoo jette hayyoonni keenya abbootii amantaa kana yaada irraa baasaa yaada qabansa. Okay irraa baafna rakkoon qabu. Abbootii amantaatii fi manguddoon biyya keessa gaafa ijoolleen muka hutuutti wal naytu rabbi sodaadhaa janiiti waaqa isaan ittiin amananiin ijoollee kana ittiin sagalee baasanii ittiin dubbatanii wanni kun akka laydaa busee gizee takka hafuura baafatee lafaa ka'aa jechuudha. Kanaaf numaahu waan kana manguddoon amma sooshaal miidiyaa kana hoggaa atitti himteehu isiin tanaa tahee siin jetti ha sooshaal miidiyaan beeyne qalbiin isaa waamee qaraajii kaasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf lafarrattis mul'achuuf ta'a eeyyen mul'achuuf ta'a. Kanumaan isin jaatti galatoomaati nama yaada qabu yoo jiraates gaafadha. amma bar gaafiin ormaa irra guddaan amma gisee keessatti ilaallu maali sadin taanuudha. Yookaan lama duraan jirra sadin taanuudha beekta. Kuni waan nama yaachisu hin qabu. Kana jechuun nageenya jaameeti yaamame malee rabbashii jaamee yaamamne nageenya jaameeti yaamame malee waan biraa miti. Nageenyi abbaa fadheefuu barbaachisaadha. Abbaa fadheefuu olaantummaadha jechuudha. Nama nagaa qabuutu waa hundarraa ga'uu danda'a. Bakka nageenyi hin jirretti jireenyi namaatis hin jiru jechuudha. Kana malee waan biraa miti. Kuni waan siyaasaa wal qabatee maal jaamee egaa. Obboleessi keenya akkuma Fuadii fi falmaan kaasanii beektaa amma dhugaa dubbachuu fi uummata kana bira yaada sadiitu jira. Tokko faajimateenya kaleessa nu itti dadhabnee dhuufne kan kaleessa uummanni wajjiin awwaalamna malee hin awwaalamnu isii gatee hin awwaalamu jedhee wajjiin awwaalame tana akkamitti ganna warra garaa qulqulluu warra oromummaa fi dhuguma kaleessa qabsoon jaalawwan itti wareegamanii itti dhagaaman suni dhaloonni haarofti kun waan haarawa uume jedhee lapheen isaa rifata. Suni Oromoo qulqulluudha beeki. Oromoo qulqulluudha beeki. Waa'ee alaabaa irratti. Lama. Alaabaa matana tokko siyaasa godhatee gantaa siyaasa isaa galma siyaasa isaa isarratti dhaabbatee
siyaasni kiyya yoo siyaasni ani yaadadu karaan ani deemu yoo sirriin ta'in inni Oromoo yoo miti. Inni immoo gantuudha. Inni immoo saba akkasiiti. Inni immoo diqaalaa akkasiiti kan jedhutu jira. Inni kun immoo lakki faajjidhuma tanaayyuu wajjin dadhabee isa jalatti namni wal qoodee wal ajjeesa malee maqaa kaanitiin kun faajjii qabatee bosona jira. Kun immoo garana jira. Kun garana jira. Maqaadhuma faajjii tanaa jalaayyuu bahee dararama Oromoon faajjii kana jalatti kun kaan qabatee maqaadhuma isaa kana jala dhaabatee haadha fi abbaa isaa obboleessa isaa kabajuu didee walitti jabaatee wal dhiisu kanaayyuu dhiisetumaan haadha kiyyallee maatii kiyyallee biyya kiyyallee nagaata. Kara goruu dhabee bar uummanni kun kara goruu dhabe. Kagamanallee yoo deeggare Oromoodha. Kagamanallee yoo deeggare Oromoodha. Ofii isaatiiyyuu hinduu jidduma kanatti Oromoo ta'e ani kanarra kunillee nan ajjeesin anis Oromoo ta'e Oromoo wal nyaatu jidduutti hinduun Oromoo ajjeesu hin ta'u. Harki kiyya tokkotti goree Oromoo ajjeesu hin ta'u jedhee faajjii san lafa kaayatee ani isinirraa bahuudha. Ani nagaya lallabaan jira. Ani misooma lallabaan jira. Ani tokkummaa gandaa keessaa ba'ee jira. Ani tokkummaa sabaattiin amana. Tokkummaa sabaa kanatti namni amanu waan hin jirreef yaada garaagaraa waan qabaniif ani immoo kaleessa nadhiin tokko ta'a jedhee wareegame. Hajeen tokko ta'a jedhee wareegame. Wareegamtoonni kaleessa hundi isaanii tokko ta'a tokko hanga kalee kanaatti jechuudha. Hanga kalee kanatti ani Oromoodha. Ibini Oromoodhuma akkatti Oromootti garaa jabaatu kana arguun bowwoo fi summii itti ta'ee lakki ani Moronoodha. Har'allee bar emmi maa fi inni bakkee wal qayyare malee jaalala uummanni kun Oromummaa keessa isaatti qabu yoo argite gubii sabboonummaa isaa keessa isaatti yoo argite gamana ba'e malee akkasitti miti nuti nagaummaadha. Oromummaan keenya yoo nageenyi jiraate, yoo misoomni jiraate, yoo tokkummaa qaban, yoo gaaddisa tokko jalatti jiraanne, yoo abbaa gadaa keenya qaban, yoo hangafa keenya qaban, yoo qitisuu keenya qaban, yoo obboleessa keenya jaalanne, yoo tokkummaa qabaanne nuyyuu tokko taane lafaa fi lafeen keenyas lafeen qabsaa'ota keenyas yoo nu tokkummaa qabaanne kabajamtee lafa jalattis nagahan jiraatudha. Har'a wal qoqqoodee kanarra nuti tokko taane kagamanas gamanatti dhiifne faajjii mataa keenyaa hundeessinee kana jalatti walitti qabamne. Ibin immoo faajjii kana itti fufsiifna. Erga saba Moroonoo jenne kana itti fufsiifna. Hayyuu fi beekaa keenya eegna. Akkuma sirna gadaatittu akkuma abbaanu gaafa ilma isaa maana isaatirraa ba'e ilmi abbaa isaatirraa ba'e waan fudhatee bahu qaba. Waan fudhatee waan hambisee kennu qaba. Waan sirni godhu godhee qaba. Nuti yoo Oromoon dide yoo Oromoon akkanumatti dhiise waan sirni godhu godhne akkuma kalee sirna duudhatitti waan sirna nu fudhachiise fudhannee baana. Har'a hayyuu fi lafa goota keenya itti eegnu yookiin immoo Oromummaa arguu barbaadu tokkummaa isaa arguu san arguu barbaannu yoo argine jenneeti sanirra immoo sun erga dhabame immoo gamana baanadha. Ejjennoon keenya kana waan biraa of keessaan qabu Oromoo ganuu miti. Kalee lafee qabsaa'ota kaleessaa san ganuu miti. Nuti kaayyoo isaanii tokkummaa fi jaalalaan hundeessinee gadhaamne. Silattuyyuu lafa isaan kaleessa itti wareegaman itti dadhabanii diina harka jirtu kana dalagannee karaa nagaatiin misoomnee harkatti waan guduunfannee diinagdeen of ijaarree barnootaan of ijaarree siyaasa keessa gosaan lagaan amantaan kutaa wal qooduu keessaa baaneeti lafuma kaleessa abbootiin keenya irraa deemte sanitti diinagdeef jaalalaaf tokkummaaf sabaaf sablammii wajjin gaddeebinee of gadhaamna waan jedhuudha malee hiikan biraa tokko keessa hin jiru. Circhaaroon amantii keessa hin jiru. Circhaaroon siyaasaa keessa hin jiru. Lagaaf kutaan wal qooduu keessa hin jiru jennee akkasitti amanna. Namoota kana keessa beekamtii kan qabuu fi kan qabne jira. Kan mul'atinsa qabuu fi kan qabne jira. Fakkeenyaaf amma nama hamma tokko kan dubbatamu malee miskiinni as keessa miidhamaa jiru kumaatamaa jira beekta. Miskiinni sadarkaa hin qabne kan dubbiin isaa ol hin deemne kan yaadni isaa fudhatamu. Kamidhaan adda irra geessu. Rabbi malee kan namni hin beekne hangan qabu jechuudha. Kana jechuun osoo nama sammuu yaaddu taate jechuudha. Namni kun nu jiraachuu qabaa jennee wajjin leellisuu qaban. Maaliif
namni yoo kan nagaya namaa jiraate yookaan namni yookaan yoo rakkate ilaalama cinkii takkarraa namni dhufe as jalatti yoo mataa qabatee hamba'u yoo ta'e bareedaadha. Bu'aadha namaafillee jireenya namaatiifillee bareedaadha. Kana jechuun silaa namatu waa yaadu taate Oromoon kana deeggaruudha qabdi malee waan biraa jala oofuun hin qabdu waan jiru nan dhaga'ama. Dhumaa waan. Faado geeffatannatti fakkaate maamilleen dhugaa jedhe maaliif waanuma jiru gaafa waan dhugaa jiru kana ifa baaftee dubbattu wanti jirus ni sirrata. Uummannis irraa waa hubata wanni jedhamu ni mul'atalleedha ni yaadamalleedha. Maaliif yaada bilchaata akkasii kana qabatanii uummata kana waan silaan sababa wanni kun itti hundaa'uu danda'e ka jedhu kan argite kana wal qabsiisanii gaafa uummata kanaaf ibsa godhan namni kunillee baraa deema. Akkuma amma jedhe san namni iddoo kanatti siyaasaa fi yookiin immootu argite wanta biraa haasa'uuf dhufe hin jiru. Nuti amma akka waliigalaatitti Oromummaa Oromoo ajjeesadha. Haati siinqee maa duuti, abbaan gadaa maa du'a, abbaan amantaa maa du'a, hiyyeessi maa du'a lafa ofiitti irratti kaaduu kun immoo ka ajjeesu kun eenyu kaduu kun eenyu gaafa kana laaltee ijaan dadhabdee garaan dadhabdee maraachi biraa dhabdee waan gootu dhabdee dhugaadha waan tokko filattaatillee miira kana ka jedhu ijoolleen aarsaa kaffalanii waan kana hojjechuu danda'anillee hubatanitti laalanitti wanti kun sirriidha waan jedhu irratti murteessaniiti kan fiduu danda'an malee yookiin ajandaa ittiin godhatanii yookiin siyaasaan argitee siyaasa keessa galchanii waan biraa haasa'uu danda'an malee. Egaa namni kun tokkoffaa duraa namni waan takka walii quudhuudha qaba ilmi namaa kun eegaa lafa tanarra jiraate maali rabbiin akkam jaasila hogguu namni tokko gama kana roobee gama kana dhiise yaa rabbi baga roobdee fi jettee galata galchuu fi qabdaa jira maaliif hanga ati nyaate yookaan qalbii ta'e keessatti nama saniif gammadde laaleeti siifillee raammata godhaa jechuu rabbiin. Kana jechuun ammoo wanni kun dhaabame kan dhaabe ilma Oromooti. Qaban uummata Oromooti kan jala jiru Oromoodha. Namni hin beekne hin jiru kana namni hundi ni beeka. Eessaa fiddan maaliif gootan maaliif akkana taatan janii nama cinquun akkaatuma duraanii san xiqqeenyuma walii yaaduudha ammallee bar maal yaaduudha xiqqeenyuma walii san yaaduudha. Yookaan namni kun akkamirra wanni kun godhamte yaadni isii kanaa fi kana eega baratte booda wanni kun yookaan hammam deemtii isaaf deemtii ati hujuma isii bikka isiin geessu laaluudha malee mootummaan teessanoo biitti teessanoo jinniin teessanoo miltaaroon teessanoo sabni haaraa kun amma dhaabame as garagalanii tanaan mataa nama uwwisuun tuni ani akka mataa kiyyaa ta'e. Yaada kufaatii namarra yaadudha maaliif namni rakkate waan faree addataa beektaa laalaatu waan kana nama daleessise malee yookaan dadhabbii ijaa yookaan dhageettii gurraa jechuudha. Kanaatu waan kana nama daleessise malee jibbanna Oromoo irraa kan namni dhiiga fiirraa deemee bikka dhaquun qabu. Dhageessee dhiigni fi dhiiga fiiti lafti fi lafa fiiti. Jireenya bikkatti dhalatte dhiiftee bikka dheeytuun qabdu. Ta'ee ammoo dura namni kun yaadee waan takka dubbachuudha qaba. Eega yaaddee booda itti dubbatta malee akkan makkaatee fofofiidhaan gartee nama mataa dhukkubsuun kayriillee hin qabdu rabbi biratti illee fudhatamas hin qabdu jechuudha. Kanuma yaadne fayyaametti yoo faane tara goona. Ye vado bareedaadha yaadni keellee bareedaadha dhugaadha wanti amma ammaatti haasamaa ture hundi isaatu wanta sirriidha dhugaa dubbachuudhaafi wanta sirriidha wanta dhiibbaa tokkollee of keessatti hin qabannedha beeyte siila kana ta'eefuu nuti ammallee nuti akkuma amma asii kan argite wanni kun itti hundaa'ayyuu hundeessee beeka hundeessee itti yaadameeti wanti kun kan hundaa'uu danda'e. Nuti sababni wanni kun itti hundaa'ee fi uummanni Oromoo hundumini nuti tokkummaa lallabnaa, guddina lallabnaa, nageenya lallabnaadha malee namni yookiin dhufee asirratti ajandaa godhatee kun maaliif kanaan ta'e kun maaliif kanaan ta'e jedhee
namni gidduu kanatti yookiin baandiraa tanaaf amma kanatti iyyan dura lamaan qabatanii Oromoon tummee lana geejjibu isaanii ilaalan baandiraa tanaan iyyan tasaanii tana hangaffa duraa seera si eeganii kabajanii waan seerri isii guutee jiru baandiraan Oromoo wal ajjeesaa wal gataa wal xiqqeessaa wal arrabsaa jireenya walii balleessaa olii gaditti wal arrabsaa wal hamadhaatii wal jibbaa tajattu baandiraa Oromoo keessanii jirti. Ammaan dura ni jirti hin jirtu. Kana jechuun amma hin jirtu ammaan dura isaaniitu uummate zabanaatu uummatee wal jibbaa jira. Uumaa isaanii waan rabbiin duraan jallise nuti kan isaa baanee jirree mirga qabna. Sababa akka nama tokkotti mirga qabna malee akka Oromootti hin qabnu. Akka lubbuu namaatti mirga qabna. Lubbuun namaa jiraachuudhaaf mirga qabdi. Abbaan fedheewu bakka nageenyi isaa itti argametti jiraachuun mirga qaba. Kuni waan if duuba nama deebisuu miti. Mootummaa fi maal qaroo qabni lafti keenya qabna. Lafa kan duraan qabnu qabna. Wannumti ati yaadni ati kaafte kuni yaada sirriidha. Hardhuma kana dhugumaan Oromoo fi Oromiyaa kaleessaa kan fakkaatu kan Oromoo fi Oromiyaa kalee hardhaa kana kan fakkaatu moroonotu Oromoo irra fakkaatamu. Oromootu har'a Oromiyaa irra Oromoo irra fakkaata laalaa koota. Moroonotu fakkaata. Oromoon sirna Oromoo gadaa keessatti qara waraana eeboo kara lafaa gaggara galchitee hin dhaabdu. Waraana lafatti gaggara galchitee hin dhaabdu. Nuti waraanni haa hafu. Waraanni haa dhaabatu. Ilaameen tokkoon haa tokko taanu. Gandummaan haa hafu. Sanyummaan haa hafu. Oromoon tokko. Dhiiga tokko. Jenneet lallabnee dadhabneet sabnumti Oromoo har'a Oromoo fakkaatu Oromoof Oromummaaf lallabu moroonotu irra Oromoo fakkaata moo? Kaayyoo Oromoof Oromtichaa san sirna gadaa duudhaa Oromtichaa san kan har'a fakkaataa jiru Oromoo nama moroonoo bira. Kana hunduuyyuu ilaalan argaa. Addacha qabna. Yookaan caaya qabna akka Oromootti yogguu duraatu inni qabna. Hayyoonni Oromootis gurguddaan Oromoo dhufee waan kana argine seera kana waan maleedha jedhanii haa murteessan. Maaliif karayaatiin gartee manasii keessa teessee ta'an jimaa nyaachaa ta'an waan fedhe godhaa asii lallabaanis dura kanarra ni yaadu nuti. Maaliif kana dhageenyu hayyootaa jira beekamtii warra qabu jira warra gartee itti yaadee waan kana dubbatu jira. Wanni kun seeraan ala seera akka gaafitti isaan dhufanii gatta'anii yookaan daddacha jala ta'anii murteessuudha qaban malee akkanaan karayaatuun waan takka gurra keessaa nun seentu waan jiru qaban. Ogaan nooti ammas warroonni gaafii nu gaafachuu barbaadan warroonni mana kanatti dhufan nama siyaasa qabatee dhufuun barbaannu siyaasa miti nu dantaan keenya. Wanti nu barbaannu Oromoon dhugumatti maal dhabdanii Oromoo keessaa baatan. Oromoon immoo dhuguma kaleessa kaayoo ganama kaleessa sirni gadaa lallabu. Sirni duudhaa Oromummaa lallabu suni isaan adda baatanii. Sirni Oromoo kaleessa tokkummaa hin lallabu. Naga hin lallabu. Jaalala hin lallabu. Sabaaf sablammii kabajuu hin lallabu. Dafqa ofiitiin xururratee dalaguu hin lallabu. Sirna duudhaa gadaa Oromootiin ala nutti lallabe moroonoon yoo jedhe kan akkasii sun namni bilchaate namni beekumsa qabu namni Oromoof Oromiyaa irraa waa hubate namni sirnaa fi duudhaa gadaa sirna Oromoo keessatti guddate dhufee nuunaa dubbatu. Lakki waan Oromoon hin lallabne lallabne waan Oromoon hin goone gootan waan Oromoon hin mari'anne mari'attan waan sabni kaleessa sirni gadaa tumee lafa hin kaafne baaftan yoo jedhanii dhufan sangootani yoo jedhanii nutti nu gaafatan haa dhufanii. Akkuma kaleessa sirna gadaa maqaa qayyaranne maqaa Oromummaatiin wal fixuu dhiifne akkuma kaleessa sirna gadaa nagaa lallabne tokkummaa lallabne jaalala lallabne gandummaa waliin fixinaa lallabne koottaa tokkoomaa faajjii kana jalatti tokkoomoo erga dadhabdan koottaa karaa kabirootilleen haa tokkoomnu hin dandeenya yaada fi sharaa fi sharrii kaleessaa san lafa kaadhaati. Akka duudhaa kalee Oromtichi tumee sirna gadaatiin lafa kaa'etti nagaa lallabaa jaalala lallabaa tokkummaa lallabaa
sabaaf sablammiyyuu of taanee nageenyu maal akka ta'e barsiisu tokkummaan maal akka ta'e barsiisu waan jedhuudha kan nuti lallabaa jirru inni Oromoon ani kana hin lallabu lallaba qalma lallaba Oromoo jibbaa lallaba salphisuu lallaba jedhu dhufee nu gaafii haa gaafatu nu wajji. Akkana nuti amma kutaa kudha tokko keessaa jechuudha sabni tokko keessa hin jirre hin jiru ganaallee hundi namaatu yaa'eeti caayaa tana jala taa'aa jira jechuudha. Ati hangammaan dura gosaan walii yaati tan dura gosaan walii fudhatti gosaan wal nyaatti gosaan wal jibbiti. Lammaffaa kutaadhaan wal nyaatti kutaadhaan wal jibbiti. Sadaffaan ammoo kutaadhaan walitti himatteetti karaa yaatullee wal qalti. Tan biyyaallee kutaa wal nyaatti. Agartee kana wanni nuti dadhabanne maqaan Oromtichaa badeeti. Nutilleen sababa sanitti jala as baaneedha. Kana deebiin keenyallee yoo warri feete dhuftellee yoo tun hin jirtu nun jaan takka takkaan lafa gurree fi akkana agarsiifnaa jechuudha. Ayyee ani akka yaada amma kaastan irratti maaliifi mormiillee hin qabu achi biratti yaada dabalataa ni qabu. Maaliif jennaani waan kana jibbine waan kun nuun taane jennee ega keessaa baane lakki dantaa keenya fudhachuu qabdu akkuma kaleessa cunqurfamamte akkuma kaleessa garboomtanitti jiraachuu qabdu maqaadhuma kanaan dallalleetuma asuma dallalachaa isa tokko boosisaa isa tokko ajjeesaa jiraannaa qaamni jedhu inni achumatti itti fufee alaalu nummoo isa kana jibbine keessaa baane jennee erga nuti yaada kana qabatame yaadni kun lafa ammachuun yaadni kun xiqqoo fakkaata garuu makkatti yoo ilaalamu namni xiqqoo hubannaa hin qabne yookaan bal'isee ilaalle maal jedha ajandaa fi jedha ajandaa miti dhimmi kun dhimma lubbuuti dhimma jiraachuuti. Barwaan namaan galanii jira ajandaa dogguu jaan dhugaadha ajandaan amma fooloodhaa janii lubbuu namaa baasaa jiran agartee fooloodhaa janiiti amantii ofii saba fi ajjeesaa jiran warrummaan dura if ajjeesee Oromoodha agartee. Amman tanaa wal ajjeesaa kanaaf nagaa barbaanna kan jedhu jiraate ammallee haa dhufu haati dhalashii argachuu dadhabdeetti jirti amma akkoo bahanii galuu dadhabaa namichi lubbuusaa dandeettii gayaa rabbiin kanneef haif qabuu danda'u obsa qabu agartee laalaa gartee ummata Oromoo kanarraa laalaa cimtuun gartee isatti dhagayamte. Gartee kagartee fuula duraafis jireenya kiyya keessatti an nama saba kanaati waliin bu'uu hin barbaadu obbolummaa dhugaa tan gartee rabbiillee quba qabu san isiisaniin hin deema namichi jiru ida'amuu mirga qaba namni dhoorku hin jiru kan dadhabbii waan kanaa gartee yogguu duraa ifannaan isa mataa dhukkubsitee jirtu gartee yoomuma bilisoomnaa yoomuma walgarraa yoomuma jiraannaa yoomuma nama ta'a. Namni juugartee nama akkasiitii jechuudha. Hundi namaatu warreen calalfamee sammuu isaaniitiin rakkachaa jiru warreen calalfameetu asitti ba'e malee baaqaa fi boqonnii as keessa hin jiru jechuudha kana as booda. Kana cimsanii jala muranii beekuu qabu. Kanaaf nagaa lallabnaa tokkummaa barbaanna namni dhalatee lafa kanarra jiru kamiyyuu jiraachuu qaba namni itti amanoo jiraate haa dhufu. Namni immoo nakki adeemsi keessan eessaa ka'umsi keessan eessaa maalirraa kaatanii kana hundeessitan kan jedhu yoo jiraate kunoo dhagahaa jira gurra qabaa haasa'amaa jira itti himamaas jira kana dhiisee gaaffii kabiraa isa kaleessa iddoo ofiisaa jiru iddoo isaa ta'e sana achi keessa ifatee taa'ee gaaffii mataa nama dhukkubsu yaada hin taane sana as keessa taa'ee kaasu barbaachisaa miti. Yoo danda'e yaada jajjabeessu yaada wal muuxannoo walii kennuu irratti yoo haasa'e bareedaadha yaadaan akka yaada kiyyaatti. Maaliif jennaani? Obsaa akkuma ati haftee maaltu jira sitti fakkaate? Ijoolleen har'aa saba Oromoo jedhanii of hundeessan kun ijoollee ilmaan abbaa gadaati. Ilmaan Oromoo Oromtichaati. Tokkoffaa miirri keenya miirri xiiqii
sirni gadaa Oromoo abbaan gadaa Oromoo gadaa lallabee nageenya lallabee harqoota baasee ilma namaatitti fe'ee kan ba'e kan gale nagaa hawwe nagaa dheebodhe deettu nagaa naaf ooltu sabni kiyya barnoota duubatti hafe diinagdeen duubatti hafe jedhee abbaan gadaa bakkaan seeraa fi gadaa isaa tumee lallabu keessatti nagaa labse sirna inni labse hundatu har'a Oromoo biratti tuffatame. Nuti akkasitti hin tuffannu abbaan gadaa abbaa irraa safuu dhaalle abbaa duudhaa irraa dhaalle mana hayyummaan keessatti guddanne mana ulfoo fi ulfinaan keessatti barre akka abbaa gadaatittu akka oromtichaatittu gana abbaa gadaatu waamna Oromoo miti lakki nuti Oromoo kaleessa kaayoo qabdu akeeka qabdu Oromoon siridde akka sirna Boroonotitti kootu sirnaa fi duudhaa kee fudhu nutti lallabi akka kaayoo kaleessa ifaaf sirri qabeetti oromtichaa sanitti nutti lallabi dargaggeessa kee qari diinagdeen ijaare qarooma guddicha nuu biyaasan nuun deebisi jennee sadarkaa abbaa gadaatitti dhaqnee lallabuutittuyyuu gaafa ga'uu geenyutti jira jechuudha. Akkasuma sirna mootummaa biras dhaqnee kan isaan laftee isaarra akkuma jettu nagaa barbaanna biyya keenya irratti of taanee jiraachuu barbaanna nagaa labsaa sabaaf sablammii kabajaa har'a immoo gaafiin hundi kan deebii argatu diinagdee keessanii namni nagaa qabu diinagdee horata har'a immoo maqaa gandummaaf gosummaatiif siyaasatiif diinagdee horachuu hin dandeenye gaafiin keenya gaafii gosummaa irraa bahuu walajjeesuu irraa bahuu shiraa fi shira walitti xaxee namni wal sakaaluu keessaa bahuu gaafii hangafa keenya qotisuu keenya wal kabajuu fi sirna gadaatiin buluu fi bulfachuuti waan ta'eef nuti abbaa gadaa haadha siinqee ummata keenya hangafoota keenya hayyoota keenya ummata gandummaa fi gosummaaf siyaasa wal qoodu irraa walaba ta'ee sirna gadaa hiriirsee isuma san wajjiinu as bahee sirri gadaa nuti ani akka sirna gadaatitti uleen kallachaan bokkuun siinqeen margaa lafaan sirna ani lallabu kana hin fudhattanii anis isin wajji citee saba haaraa hundeessa sabaa miti lakki kiyyuma qajeelcha jedhee abbammaa gadaatuyyuu ganaa gaafannaa jechaadha. Dhuguma sirna gadaa Oromoo san baasee ijoollee isaan Oromoo sanitti lallabee qajeelchaa fi nu warra qajeele kanatti as makamaayyuu ganaayyuu warruma sirna gadaa bulchu warra aangoo harkaa qabu warra baallee harkaa qabuyyuu gaafii gaafachuuf teenyaa jechuudha keenya. Ayyaani amma irratti fakkeenyaaf achirratti amma otoo seerri kun seerri har'a sooressaaf malee hiyyeessaaf hin hojjenne kun itoo hin hundaa'ini itoo akkanatti waliin hin dhahamini abbaan gadaa labsii tokko baasa